Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kanan qabadhe isin yaada barnoota kutaa salgaffaa Unit 1 subtopic 1.2 Relationship between chemistry and another natural science kan jedhuudhaan qabadhe isin yaadde barnoota kana walii ilaalla jechuudha. Akka xumura viidiyoo kanaatti akkaan waliin turtan isin affeera. Egaa yeroo subtopic kana jalaa eegalu activity kan argina. Activity kanas walii ilaalla jechuudha. Activitiin kunis gruppii yookiin sadii yookiin afur uumuudhaan discuss godhaa jedha. Gaaffii kana gadi jiran jedha. Yoo barsiisaan keessan isin gaafate presentation godhaa yookiin present godhaa jedha. Kanaafuu gaaffii tokkoffaa maal jedha? List down the subjects that are categories under the natural science jedha. Kana jechuun warreen beektan fakkeenyaaf natural warreen natural science warreen ta'an tarreessaa jedha. Waliif himaa jedha. Fakkeenyaaf kan akka fiiziksii maqaa dha'uu dandeessu, kan akka jiyooloojii maqaa dha'uu dandeessu, kan akka keemistirii, kan akka baayoloojii isaan kana maqaa dha'uu dandeessu jedha. Gaaffii lammaffaan immoo in the biology class you may study about the photosynthesis jedha. Waa'ee yeroo baayoloojii barattan wanni barachuu dandeessu ta'edha. Tarii barattaniitu ta'edha. Waa'ee photosynthesis. It is possible to explain photosynthesis without having the knowledge of chemical reaction. Tarii explain gochuu dandeessu dingataa ibsuu dandeessudha. Tarii ta'uu danda'a jedha. Waa'ee wanni ibsuu dandeessudha. Waa'ee photosynthesis. Maal malee knowledge dura otoo hin qabaatiin waa'ee chemical reaction otoo hin qabaatiin ibsuu dandeessudha. Maaliif jedha? Reason as why jedha. Maaliif jedha? Gaafichi kanadha. Isinuu ibsuu dandeessu gaa. Maaliif akka ta'e isinis kuni tokkoon barataa irraa gargar ta'uu danda'a deebiin kuni jechuudha. Gaafii lammaffaan kuni jechuudha. Itti hafuun jechuudha. Chemistry is one of the branch of science. One of branch of science. Chemistry branch science keessaa isa tokkodha jedha. Chemistry jechuudha. Branch science jechuudha. Science is a process by which we learn about the natural universe by observing, testing, and then generating models that explain our observation. Because physical universe is so vast, there are many different branch of science. Kana jechuun saayinsii yeroo jennu amma fakkeenyaaf saayinsiidha kan jennu piroosesii ni qabu jechuun piroosesii keessa darbanii saayinsiidha jechuudhaaf qaban. Amma argannoo wayii yeroo argamu keemistoonni tokko qoratanii yookiin immoo saayintistoonni tokko yeroo qoratanii saayinsiidhaan mirkaneessan piroosesii keessa darbu qaba. Piroosesiin qaba. Piroosesii baay'ee qaba. Wanta mirkaneessuuf yookiin ifa godhanii lafa kaa'uudhaaf, ifa godhanii argannoo isaanii sun ifa godhanii lafa kaa'uudhaaf jechuudha. Observation qaba. Wantoota akkas godhanii jira. Akkasumallee teessan itti godhan jira. Conclusion itti godhan jira. Waa'een kana ifa isinii ta'uudhaaf amma waa'ee eksperimentii tokko irratti hundoofneetiin kan ibsaaf ni ta'uu danda'u. Amma haaraa isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Yeroon akkasitti isinii ibsu jechuudha. Wanni qaba jechuudha. Piroosesii keessa darbu qaba saayinsiidha jechuudha. Saayinsiidhaan mirkanaa'e jechuudhaaf jechuudha. Akkasidha. Kana jechuu barbaadeeti. Kanaafuu observation ishiin jettu kun kun observation ishiin jettu kun observationiin piroosesii keessa darbu sun keessa observation isa tokkodha jechuudha. Piroosesii saayinsii jechuudhaaf. Waan tokko kun saayinsiidha jechuudhaaf observationiin piroosesii isa tokkodha jechuudha achi keessa. Kanaafuu teessi gochuudhaaf, observe gochuudhaaf
waa'ee naachuraal yuunivarsii observii jechuun bakka wanta tokko gas godhanii lafa kaa'uudhaaf erga gas gootee immoo wanti sun qorachuudhaaf itti deemtaa erga qorattee booda immoo teessi gochuun ni jira. Sana booda immoo conclusion gochuu irra yookiin immoo dhumarra jechuudha. Warreen akkasii dhumarra gootee sababa kanaatiif kana ta'e kan jedhu jechuudha. Ifa osoo hin taane gara gadiitti ifa isinii ta'uu danda'a jedhee yaada. Walumaan ilaalla jechuudha. Because the physical universe is so vast. Physical universe baay'ee guddaadha kan jedhudha jechuudha. Physical universe baay'ee guddaadha yookiin baay'ee bal'aadha kan jedhudha. There are many different branch of science. Branch of science baay'eedha isaan jechuudha. Dameen isaanii baay'eedha. Waa'ee branch science jechuudha. Fakkeenyaaf ilaaluu dandeenya. Biology study of biology yeroo ilaallu biology is the study of living things. Biology waa'ee maalii qorata? Waa'ee lubbu qabeeyyii qorata. Geology no. Inni immoo it is study of rock and the earth. Inni immoo waa'ee dhagaalaa fi waa'ee dachee qorata jechuudha. Waa'ee dachee irra jiraannu kanaa qorata. Maaltu akka lafa keessatti argama, maaltu dachee irratti argama kan jedhu qorata jechuudha. Fiiziksiin immoo waa'ee maaliitti inni qoratu? Waliin ilaalla jechuudha. Physics is a branch of science concerned with the natural and the properties of matter and energy. Innis branch of saayinsii ta'eet branch saayinsii uumamaa ta'es waa'ee maalii propertii maatarii fi enerjii qorata jechuudha. Waa'ee propertii isaanii fi enerjii qorata jechuudha. Propertii fi enerjii qorata. Maaltu fiiziksii? Baayoloojii waa'ee living things jenneerra. Waa'ee living things, geologiin immoo waa'ee rock and energy qorata jechuudha. Waa'ee dhagaa fi waa'ee lafaa, waa'ee dachee qorata. Fiiziksiin immoo waa'ee propertii maatarii fi propertii isaanii fi amala isaanii fi enerjii isaanii qorata jechuudha. Ifa jedhee yaada. Akkasumallee hariiroo waliin qabu. The relationship between natural science and chemistry. Chemistry natural science faana wanni qabu. Natural science warreen jennuun akka biology natural science dha. Biology natural science dha. Physics natural science dha. Geology natural science dha. Akkumallee mataan isaallee chemistry natural science dha. Kanaafuu hariiroo waliin qabu jenna gaa. Hariiroon biology fi chemistry biochemistry dha. Waa'ee physics fi chemistry chemical physics dha. Geology fi chemistry geochemistry dha. Waliin qabu jechuudha. Hariiroo isaanii kana. Also we divide science into different fields. Akkasumallee saayinsii fiildii garaagaraatti qooduu dandeenya. Akkamitti kan jedhu wal ilaalla gaa. There is much among them. Overlap godhan jedhu. There is much overlap among them. Baay'eedha jechuudha. Overlap akka kanaa ta'anii fiildonni baay'een jiru. Overlap ta'an jechuudha. Overlap ta'anii saayinsistoonni kan qoratan jechuudha. Overlap waliin ta'anii overlap jedhamu isaan kun gaa waliin kan isaan qaban jechuudha. Chemistry fi biology waliin qaban tireema biology biochemistry jedhamu overlap ta'anii jechuudha. Kan overlap chemistry fi geology ilaallu fakkeenyaaf maanni overlap isaanii geochemistry dha. Geochemistry jechuudha. Overlap jenna jechuudha isaan kana. For example, biologists and chemists work in both fields so much that their work is called biochemistry. Chemistry fi biology. Biologistii fi chemistiin workii hojii kana wal faana hojjetu jechuudha. Lamaansaa fiildii kana lamaansaayyuu yeroo waliin hojjetan fiildii kan chemistii qabanii biology yeroo waliin hojjetan chemistii fi biologistiin yeroo waliin hojjetan kana maal jedhanii waamu jechuudha. Fiildii kana biochemistry jedhanii waamu jechuudha. Biochemistry immoo waa'ee maalii qorata? Biochemistry study the chemical process occurring in living matter. Chemical process living things keessatti gaggeeffaman jechuudha. Living things keessatti gaggeeffaman. Amma fakkeenyaaf biqiltuu tokko fudhannuuti ilaalla.
Footosyntheesiin gaggeeffamti. Footosyntheesiin biqiltuu tokko keessatti gaggeeffamu yeroo fudhannu footosyntheesiin biqiltuu sana keessatti gaggeeffamu chemical process. Chemical processiin sun immoo gaggeeffame yeroo jedhu maaltu qorata? Keemistiitu qorata. Footosyntheesii achi keessatti qoramu gaggeeffamu jechuudha. Kana jechuun immoo sana qorate jechuun immoo waa'ee dhimma lubbu qabeeyyii keessatti qoratee jechuudha. Kana jechuun immoo walitti dhufe jechuudha. Waa'ee baayoloojistiinis keemistiinis walitti dhufe jechuudha. Kanaafuu living thingsis qoratee jechuudha. Kanaaf lubbu qabeeyyii miti biqiltuun kan baayoloojistiinis yeroo kana gahee isaa qaba jechuudha. Keemistiinis akkasuma. Kanaafuu waliin qabu jechuudha. Baayoloojiinis keemistiriif isaanis yeroo waliin overlap godhan sun baayookeemistirii jedhamu. Yeroo wal faana hojjetan sun jechuudha. To give you a specific example, there are chemists who are working on the isolation, characterization, and the biological activity of medicinal plants jedhamu. Akkuma isin ibsedha jechuudha. Ifadhaan waa'ee pilaantii irratti fudhadhee isin ibseera. Similarly, geology and chemistry overlap in field called geochemistry. Akkasumallee akkuma isaan kun baayoloojii fi keemistiriin overlap godhanii waliin hojjetan sun fakkeenya isin fudhadhee ilaalle sun akkasuma geoloojii fi keemistiriin overlap godhanii maqaa kana argataniiru. Maqaa maal jedhu? Maqaa geochemistry jedhu argataniiru. Maaltu waliin overlap wal godhee jechuudha. Wal darrabanii jechuudha. Overlap jechuun yookiin warra bu'u yookiin wal darrabu jechuudha. Yeroo kallattiidhaan. Kanaafuu keemistirii fi jiyooloojiinis waliin makamuun maal jedhamu? Fiildiin kun waliin makamuun jiyookemistirii jedhamaniiru. Jiyookemistiriin immoo maalni? Geochemistry is defined as a study of the process that controls the abundance, composition, and distribution of the chemistry compound and isotope in geology environment. Kana jechuun isaan kun immoo maalni? Piroosesii maalii qoratu? Control the abundance, composition, and the distribution of the chemical compound and isotope. Kana jechuun kattaaleen ni jiru, dhagaaleen ni jiru, akkasumallee sibiilonni ni jiru, albuudonni garaagaraa ni jiru lafa keessa. Abundansiin kun hagamiin lafa onnii kana dachee kanarra jira. Persentii meeqaan onneen tokko elementiin tokko yookiin kompaawundiin tokko persentii meeqaan jira lafa kana keessa kan jedhu kanneen qoratudha. Yookiin immoo walitti makamiinsa maaliiti kan jedhu kompoozishin yeroo jedhamu kompoozishin yeroo walitti makamiinsa maaliif maaliiti kan jedhu kan qoratu jedha jechuudha. Jiyookemistiriin jechuudha. Kattaaleen jiru, dhagaaleen ni jiru miti lafa keessa isaan sun qorate jechuudha. Walitti makamiinsa maaliiti kan jedhu. Akkasumallee keemikaal kompaawundii akkamiiti kan jedhu illee jechuudha. Isaan kana qorate jechuudha jiyookemistiriin. Akkasumallee chemical compound and isotope in geologic environment jedhama. Isotope jechuun elementiin tokko ni jira. Elementiin tokko wanni tokko qabaate atomic number the same atomic number qabaate different mass number kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kiloorinii fudhadhaa. Atomic numbering isaa tokko ta'ee garuu mass numbering isaa garaagara jechuudha. Elementii warreen akkasiifaa kan inni qoratu. Wanni jechuudha. Isotopii jechuun kan jechuudha inni qoratu otoo hin taane isotopii jechuun elementii the same atomic number different mass number jechuudha. Warreen akkasiiti. Fakkeenyaaf kiloorinii fudhachuu dandeessu. Both of them deal with matter and energy. Kanaafuu both of them jechuun kan lamaan isaanii jechuudha. Matter and energy. Matter fi energy. Matter dhugaa kan waliin isaanii jechuudha. Qorannoo kana yeroo qoratan walitti makamiinsa jiyooloojii fi keemistirii ta'e namni egaa akkamitti akka uumaman maatirii fi enerjiisiin dabalata jechuudha isaan kun.
akkasumallee fiiziksiin illee qabu. Fiiziksiin immoo fiizikaal keemistirii immoo ilaalla. Physical chemistry in my mind. Physical chemistry is a branch of chemistry concerned with the application of technique and the theory of physical to the study of chemical system. Chemical physics is a sub-discipline of the chemistry and the physics that investigates physicochemical phenomena using technique from the atomic and the molecular physics and the concerned matter physics. It is a branch of physics that study chemical process from the point of physical, chemical, and medicine are related in the area of medicine, medicinal chemistry. Kana jechuun ol deebi'eetan ifa isinii godha jechuudha. Kana physical chemistry application of technique and the theory of physics study of the chemical system jedhamne waa'ee maali teeknika maalii fayyadameeti waa'ee teeknika fiiziksii fayyadameeti teeknika fiiziksii application irratti godhu jechuudha. Fiiziksii yeroo qoratu waan irratti taatee sun qorachuuf irratti apply godhu wanni sun qorannoo sun qorachuu irratti apply godhu keemikaalli ittiin qorata keemikaal siistemii ittiin qorata jechuudha. Kan irratti teeknika irratti fayyadamu sun jechuudha. Waa'ee fiiziksii irratti itti fayyadamu sun teeknika sun itti fayyadama jechuudha. Jedhee lafa asirratti. Chemical physics is sub-discipline of chemistry and physical that investigate the phenomenal physico-chemical phenomena jedhama. Kana jechuun akkuma dursiin jedhe taatii keemistirii keessatti fayyadamu bifa ittiin keemistirii keessatti ittiin qoratu sanarratti qorate jedheetan taatichi keessatti ta'u inni ittiin agarsiisu teeknika sun fayyadameeti jechuudha. Akkasumallee using the technique from the atomic and the molecular physics jedha. Isuma jechuudha irra deebi'een isinii ifa gochuuf jechuudha inni dura isiniin jedhe asittis jechuu barbaade. Concerning the matter of physics. Isuma fayyadameeti fi atomic and molecular physics isuma fayyadameeti kan inni fiiziksii sana ittiin qoratu fayyadameeti chemical system sun keessatti inni fayyadamu jechuudha. Inni itti aanu immoo it is in the branch of physics that study chemical process from the point of physics. Kunoo point of physics jedha. Kana yeroo jedhu point of view of physics jedhu karaa fiiziksii ittiin ilaala sammuu sun jechuudha. Karaa fiiziksii ittiin qoratamu sanaan chemical processii ittiin ilaala jechuudha. Chemical processii physical chemistry keessatti gaggeeffamu sun keessatti keemikaalii fi physical chemistry isa jennu kana keessatti ittiin ilaala jechuudha. Kallattii maaltiin ilaala? Kallattii point of physiksiidhaan ilaala jechuudha. Karaa fiiziksii ittiin qoratan waa'ee keemistirii ittiin ilaala jechuudha. Waa'ee chemical processii ittiin qorate jechuudha. Maaliin? Point of view fiiziksiitiin jechuudha. Kanadha jechuudha. Chemistry and medicine are related in the area of medicinal chemistry. Kana jechuun akkasumallee fiiziksii fi keemistirii waliin qabu siin jedhe meedisinii fi keemistiriinis waliin qabu jechuudha. Eessatti isaan immoo area of medicine medical chemistry irratti waliin qabu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf keemistirii fi meedisinii akkamitti waliin qabu kan jedhu amma meedisinii yeroo jennu fakkeenyaaf namni tokko gaafa dhukkubni isa qabu qoricha baanneechuudhaaf qoricha kana oomishu karaa keemistiriitiin jechuudha. Karaa keemistiriitiin oomishamu karaa kana qoricha sun oomishuudhaaf keemistirii barbaachisa waan ta'eef karaa sana jechuudha. Karaa sana irratti waliin qabu jechuudha.
Figure 1.3 immoo maal jetti? 1.3 show how many of the individual field of the science are related. At some level, all of the field depend on the matter as they all of involve stuff. Because of this, chemistry has been called central science, leaving them all together. Kana gabaabsee ibsuudhaaf kun gabaabaa isinii ta'a jechuudha. Walumaa galatti fiildonni kun ishii kana jechuudha ibsuudha. Waliin qabuuti amma kunoo isaan kun riileetii walii qabu keemistirii fi fiizikiidha. Kun jiyooloojii fi keemistiriidha. Kun immoo baayoloojii fi keemistiriidha jechuudha. Isaan kun iddoo tokkotti maal jedhamu? Seentiraal saayinsii jedhamu. Kun asitti lafa kaa'ee isinii asitti maal jedhamu? Seentiraal saayinsii jedhamanii waamamu jechuudha. Waamtee seentiraal saayinsiitti waamuu dandeessa jechuudha. Isaan kana waliin qabu jechuudha. Akkasumallee fiiziksii, keemistirii, keemikaala fiiziksii, ji'ookeemistirii, jiyooloojii, baayoloojii, keemistirii isaan kana maal jettee waamuu dandeessa? Seentiraal saayinsiitti waamuu dandeessa. Gabaabumatti sana ibsuudhaaf jechuudha. Inni itti aanu immoo exercise 1.3 dha. Ishii kana egaa walumaan ilaalla jechuudha. Exercise kana gaaffii tokkoffaarraa yeroo kan what aspect of natural science are studying physics? Fiiziksii keessatti waa'ee maalii qorata jedha? Fiiziksiin as keessatti fiiziksii waa'ee maalii qorata? Fiiziksii waa'ee maalii qorata? Waa'ee maalii jennee turre? Fiiziksiin waa'ee property of matter and energy jennee turre. Fiiziksiin waa'ee property of matter and energy. Property maatarii fi amaloota maatarii fi waa'ee enerjiiti inni qoratu jechuudha. Baayoloojiin immoo maal inni? Waa'ee living things jenneera. Waa'ee lubbu qabeeyyiitiin inni qoratu jechuudha. Namas ta'uu danda'a, beeyladas ta'uu danda'a, biqiltootas ta'uu danda'a. Ji'ooloojiin immoo maal jenne? Waa'ee rock and earth jennee turre. Waa'ee dhagaa fi waa'ee dachee, waa'ee lafaa, waa'ee biyyee qorata jenneera. Ji'ookeemistiriin immoo waa'ee maalii qorata jennee jirra? Walitti makamiinsa jechuudha. Waa'ee keemistirii fi waa'ee ji'ooloojii walitti makamiinsa isaaniiti jechuudha. Isaan immoo waa'ee maalii qorata kan jedhu waliin ilaalla. Ji'ookeemistiriin immoo akkuma dura isiniin jedhe is a story of the process of controlled abundance, composition and the distribution of chemical composition and isotope. Isotope in geology environment. Dura isinii ibseen ture. Ji'ookeemistiriin hagamiin dachee kanarratti argama? Hagamiin parsantii hagamiitiin kan inni argamu? Wanni tokko rookiin tokko yookiin dhagaan tokko yookiin keemikaalli wayii yookiin immoo elementii wayii hammamiin argama kan jedhu yookiin immoo walitti makamiinsa maaliiti kan jedhu kompoozishinii yeroo jennu immoo keemikaal kompaawundii maaliitiin kompaawundoota maalii walitti makamanii kan jedhu akkasumallee isotooppii yeroo ilaallamu isotooppii isinii kaaseen ture dura the same atomic numberii fi different mass numberii jedheen ture waa'ee kanaatiin fakkeenya isinii fudhadheen ture kilooriinii jechuudha. Baayookeemistiriin immoo waa'ee maaliiti? Keemikaala piroosesii wanni keessatti gaggeeffaman lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffaman isiniin jedhee ture. Keemikaal fiiziksiin immoo application of the technique and theory of physics, study of chemical application fiiziksii irratti fayyadameet kan inni waa'ee wanni qoratu keemikaal siistemii qoratu jechuudha. Keemikaal siistemii qorata waa'ee wanni point of view of fiiziksiidhaan ilaalee jechuudha. Kallattii ittiin fiiziksii ittiin qoratee ilaaleeti jechuudha. Waa'ee keemikaal siistemii qorataa jenneera lafa kaa'ee jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti immoo yeroo ceenu maal jedhaa? What are the region of the
overlap between jedha. Overlap yeroo jennu walitti makamiinsa isaaniiti jechuudha. Overlap yeroo jennu kana ishii kana jechuudha. Overlap jechuudha. Ishiin kun bifa biluudhaan keessatti barreeffamteetti yookiin immoo bifa kalarii cuquliisa fakkaatu kanaatiin kan barreeffamtu overlap jechuudha. Kun amma baayoloojii ji'ooloojii fi baayoloojii fi keemistirii yeroo waliin makamu overlaappiin isaanii maali? Baayookeemistiriidha. Overlaappiin ji'ooloojii fi keemistirii immoo ji'ookeemistiriidha. Overlaappiin fiiziksii fi keemistirii immoo keemikaal fiiziksiidha. Overlaappii isaaniiti jechuudha. Overlaap jedhamu. Overlaappii keemistirii fi baayoloojii maali? Baayookeemistirii, keemistirii, fiiziksii, keemistirii, fiiziksii maali? Fiizikaal, keemikaal, fiiziksii jenna. Kan keemistirii fi ji'ooloojii immoo ji'ookeemistirii jenna jechuudha. Egaa Exercise 1.3 kana fakkaatti. Har'aaf kanan qabadhe kana fakkaata. Qophii viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaa isiniif jecha qophii sattaanutti yookiin immoo viidiyoo sattaanutti 1.3 the role of chemistry play in the production and in society kan jedhu qabadhe isiniif dhiyaadha. Haga sanatti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Nagaan turaa.